Mike kabajaa dhabe. Mike. Akkamitti sibira kabajaa dhabe jeen tuffidhatu nuyi bar. Hee? Sibirattiin kabajaa dhabeerra? Hee? Salaam alaikum. Salaamtaa jalaan qaban caalchii jala. Caalchii akkana kan Dhagayamu. jalaan dubbatin caalchii. Hayyitu caalchiisa. Akkasi kunuunaa. Mama bayan. Qoy maal taate? Yaa jettaa caalchii jala. Eenyumaan dubbatin hayyitu. Eh? Jalaan dubbatin. Maaliif ol baatee hojii? Maaliif ol baatee jiin? Maaliif jalaan dubbatin? Maaliif ol baatee jiin? Maaliif ol baate amma? Maana arrabsite qoy maal si godhe akkatti na arrabsite Facebook irratti nama xansitee na arrabsite akka inni nama guddaadha. Maaliif ganna tarbite? Si gaddarbu mana banattee na arrabsuu qabda. Maaliif ganna tarbite inji? Mana kiyyaa Tarbite. qoy san maaliif na gaddarbite na gaafachuu qabda moo Facebook irra nama kunamma seeraan si gaafadha waan Facebook irra nama xansiteef. Minishaan si ergalaa. Mee maayikii ati dhiiraati. Mee seera sanbitiiti. Ammallee waa dubbattaasaa? Jaarsi makiigaa Itoophiyaa jira. Ibsishaan gooni makkiin illee qalliidha jettee seeraan si gaafadha jettee ibsishaan hin goommoo jaartii kee irratti nama dhiisu jechuudhaan wantoota ajaa'ibaa takka dubbata jira. Maal jedhee seeraan si gaafadha jedheen. Akka carraatti immoo ibsishaan Itoophiyaa jira. Wanti Muhammad Bayyaan dubbataa ture duriyyee irraa yoo waan toluu miti. Maal yoo jettan nama sheekaati. Waan waggaa meeqa dura asirratti shooppii dalagame gabbaasaa dhaadachuun gaarii miti. Viidiyoodhaan namatti dhaadachuun aybiidha. Sheekaa ustaazaa nama barate. Makiin immoo nama Oromoo wanti isin miira keessa galtee aartee illee waa'ee mucayyoo sanaa sirreessuudha jetteetti qaba. Mucayyoo quuftuu jedhamu sana ni beektan balaa jabaa takkatu makii gasdii makii irra ture ni beektan hedduun keessanii. Waan sana sirreessuudha jetteetti isin gara laaffisuma uummata Oromootii qabduu fi shamara Oromootii qabduudhaaf balaan kun aarsaa kana hunda kafaltee Muhammad Bayyaan immoo miira keessa galee maafiyootaan jarakka Mubaarak Musammaa jarakka Adafaatee hedduu arrabsaa ture garuu kan makii kana itti deddeebi'ee arrabsee maaliif mana isii keessa isiitu gad darbitee gurbaa Usmiyyeen jedhamutu miyuutii irra qabi jedheen isiin immoo gad darbitee wanti kun waan gaarii miti tokkoffaa irratti birri riyaala 5,000 liqeeffateera Muhammad Bayyaan intala kana baasuudhaaf riyaala 5,000 kana kan kaffalle jedhe immoo Adafaatee Mubaarak Musammaa fi makiidha. Amma wanni isin jechuu qabu wanni barbaade Muhammad Bayyaan takkatu si miira keessa gala takkatu si emotional ta'a. Sila seeratti qabsiifamuu dhiisees gaariidha. Garuu ibsishaan goon yeroo jalqabaatiif nama makiitu irratti tarkaanfiin hin fudhadha waan jedhu wayii. Maaltu sirra jira anaatu shaffanaa jiree fuuntana hayyee qoysiifin himaan jeen. Istiin isaatu. Maagi. Muhammad Bayyaan jarjaree dhaqee na arrabse malee obboleessi ta'e bakka akka nama tokkotti hin kafalee jechuudha. Ani fuunee bar waan Oromooti bar wanti kun. Argaa jira durumayyuu ati osoo ajandaa kanaan jiru. Maagi Hin kafaltu maaliif kafaltaanaaf naqee maallaqa kafaltu. No sanii miti niman gaafadde. Akkamitti meeshaa. Niiraa Itoophiyaa qarshii 250 bar. Inni maallaqa isaati. Akkasii miti jeemaantu jira ni beektaa. Nama kafalchiise. Wanni kun Muhammad Bayyaaniifis waadaadha jechuun Muhammad Bayyaan waastinnaa ta'ee fudhate. Intalti Roozaa jedhamti. Bakki isii biyyisiis Riyaal jiraatti. Intalti quuftuu jedhamtu dheengadda isii bira dhaquu turte. Yeroo isii bira dhaquu turteetti gareen duriyyeen Muzammiliin hoogganamuu fi Kingi Kamaalii fi gurbaan Qeerroo jedhamu walitti qabamanii waliin mari'atanii intala of biratti buusanii halkan ta'u guutuutti taphataa bulanii sanaan booda ammoo birrii 7,000 gaafatanii waa hedduu balleessanii waa hedduu caccabsanii as keessatti amma riyaala 5,000 sanas nyaatanii ammaasis birriin kan biraa birrii haaraan birriin 2,000 itti ba'e jechuudha. Birrii kana kaffalaa jedhe Muhammad Bayyaan. Birrii kana immoo kan waadaa galee Mubaarak Musammaa Adafaatee makiifaadha. Amma jarri kun hin kaffalu jedhanii ashar bashar jedhan jechuudha. Sanaan booda birrii kana irratti immoo waastinnaa kan fudhate Muhammad Bayyaan. Muhammad Bayyaan achumaan birrii kana kaffalaa jedhee qiyaamaa buusee jechuudha. Itoophiyaa qarshii 250 bar. Inni maallaqa isaati. Akkasii miti jeemaantu jira ni beektaa. Nama kafalchiise. Wanta kana akka Oromootti miciyyoon bikka Arabni irraa wanti godhu jiru san doorsisuu jiru san irraa baasuudhaaf qarshii 1,000 nu barbaachise. Laayivii irratti gaafanne uummata gaafa gaafannu
namni hundi sarraafaan qabu saasanitti bakka dhiisa anaatu nama takka fidaa sarraafaani qabdi miciyyoon garee shaadaa keessa wal beenaa je nama amma inni maallaqa gaafattee dhabdee naan je wallahi nam tokko irraa hin dhabne. Diaasporaa gaafannee illee hin jiru. Diaasporaan erguu hin dandeessu. Itoophiyaa erguu malee takkiin Suudiitti sarraafaa waan jedhamu hin jiru. Peepaaliif kaashaappiitu jira si galee. Namarraa sassaabnee walitti qabnee Itoophiyaatti erginee Itoophiyaarraa dammoo ganaa achi godhuudhaaf miciyyoon ni miidhamti jennee. Yeroo sanitti nama achi barbaachisa. Amma inni dhabdanii jechuun maal abbaa isaa dhabna boo akkasitti. Miciyyoon hin beekajee qarshii 5,000 fide. Maal jenneen bakka miciyyoon tun daftee lubbuu haadha qabdu 5,000 saniin nu hundi keenya walitti qabamneeti kafallaa jenna. Isin jala tura yeroo sanii isinuma jala jira. Uummanni ni jira riikardii baaseen isin dhageessisaa jechuudha. Wali baasnee kafallaa jenne malee maakii namarraa fudhadhu maamma bayaan anaatu kafal anaa masluufummaa fudhata hin jenneen. Gan mubaarakii waliin kafalla jee. Haati faaxeetis ni jirti nu hundi ni jirti garuu an nama arrabsu waan hin dubbanneef Facebook irratti hunu akkana jee fuudhee qaalichi gawwaan kuni an nama jaatamaati. Yeroo san waan ati jette kan dhagayetti jechuun nu namni haganaa kun yooma namni kafaluu dide nu namni haganaa hirannee kafallaa jechuudha. Akkana Facebook irratti wasaktitti hattuu jee nama maxxanse qaalichi jechuudha. Arraba biraa dubbisuun fedhu. Tuluk godheen arrabsee Facebook irra nama maxxanse fuudhee. Wannan jecha ammayyuu bara kan suuraa gad deebisee live irratti arrabsu jira jechuudha. Dhiisi amma wannan jechuu barbaade ati live irratti. Ibidda obsi. Dhaggeeffadhaa kanaan ta'u wuciin. No. Mana banatee na ragataa jira bara. Mana banatee qoomii isin dhageessan na ragataa jira. Ani amma maaltu na aarsine beektani arraba isaati miti. Maalleen kana nama ijoollee diaasporaan ijoolleen beeku saaroo galchiin nama naan beeku hedduun qaban alhamdulillah fira hedduun qaba wallahi akka nama firan qabne gabbeen arrabse fira baay'ee qaba jaarsas ni qaba kanarraa kafalu osuma anyaadhee jiraadhellee ta'u jechuudha osuma dhabeellee abbaan manaa kiyyaanu jira osuma maallaqa namaatu nyaadhee jechuudha. Wanti kun oromummaadhaaf goone inninis oromoodha anis oromoodha. Waliin kadhannee yoo dhabne waliin kadhannee kafalla. An haadha oromoo ta'e takiin abbaa oromoo ta'eeti miti. Wannummaan akkana jee nama maxxansuuf maali jarjare nama hedduu bakka nuti keessaan na barreessi qarshii meeqaa jeen na gaafatu turan. Dhimmi maallaqa osoo ta'e miciyyoon ofin ajjeessaa jirti. Dhiyoo nuti waa'ee maallaqa deebine miciyyoon ofin ajjeessaa jechuu jirti mitii jeen na barreessee ture guys. Booda waliinaa sooyinaan jeen. Because dhimma miciyyoo fixnee maallaqa deebinaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan ilma waaqaati jedhanii birrii kana kaffaluu makiin hin dinne. Tokkoffaa irratti har'a jedhamee har'a hin ta'u. Kan dide mubaarak faatu dide. Makiin hin dinne haadha faatee faa didde malee makiin hin dinne. Ammoo makiin waan kana akkasiin kaffaltu aamshoo ittiin amana. Muhammad Bayyaan waa xiqqoo sardame hin jarjare.